Waggaa tokkoffaa walitti bu'iinsa waraana lubbuu galaafate kan humnootii mootummaa waliin naannoo Tigraay kaabaatti geggeessame mormuuf jecha hiriirri mormii dhalattoota Tigraay kanneen Waashingtaniif naannoo see jiraataniin qindaa'e kamisa kaleessaa geggeessamee jira. Hiriirtonni kun naannoo biilsa mana maree bakka bu'ootaa hanga waajjira USAID sana booda waajjira ministirii dhimma alaa fuulleetti hiriira geggeessanii jiran. We're circulating around through this area, basically raising awareness to what's been happening in Tigray, the most northern part of Ethiopia, for the last year. Currently, Tigray is under siege. There's a blackout, telecommunication blackout. There's weaponized rape and weaponized famine that's happening right now. Waggaa darbe naannoo Tigraay keessuma kaaba Tigraay keessatti maal akka uumame beeksisuuf naannoo kana naanna'aa jirra. Yeroo ammaa Tigraay danqamtee jirti. Ibsaan hin jiru, telekominikeeshiniin addaan citeera, humnaan gudeeddiin akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa jira. Amma beelli mudatee jira jedhan. Hiriirtonni kun dhaadannoo dhageessisaa mallattoolee mootummaan Itiyoophiyaa uummata Tigraay irratti fixiinsa sanyii raawwatee beelessaa jira jedhu qabatanii turan. I'm here to be a voice for my people, and we here organize this protest so that the U.S. specifically and in general the United Nations needs to do something. They've been putting out words, but words are not enough. We're tired of words. As kanan jiruuf uummata kootiif sagalee ta'uuf jecha hiriira kana akka qindeessineef United States keessuma waliigalammoo tokkummaan mootummootaa akka waa godhaniif jecha jechootaan lafa kaa'aniiru garuu jechi qofti gahaa miti. Jechoonni nu dadhabsiisaniiru jedhan. Hiriirtonni kun irra hedduun alaabaa diimaaf bifa keelloo kan naannoo Tigraay qabatanii jiru. Hangi tokko kutaa Kaalifoorniyaaf Waashingtan irraa dhufan. Hiriira isaanis Waayit Haawus fuulleetti dungoo qabsiisuudhaan kan xumuran yoo ta'u, jimaataaf sanbatammoo magaalaa guddoo Yuunaayitid Isteets keessatti hiriira itti dabalaa kan geggeessan ta'uu beeksisaniiru.